marsaa jalqabaatiif wanni ati hojjette gaariidha. Garuu immoo gara fuulduraatti waan itti fooyyooftee dhufta jedhee ani ammaaf qabadhe shubbisa yeroo shubbisanii bakka itti jijjiiran beekuu qaban. Kan lakkoofsan hojjechuu qabda yookaan immoo sirbichumayyuu lakkooftee bakka sirbichi itti jijjiiramuu qabuun jijjiiruu qabda. Kana akka yeroo lammata dhuftuuf itti yaaddee dhuftuufi maaliif riitimii keessaas ba'aa jirta waan ta'eef. Yaanni kiyya kana. Hayyee ani mucaa kanarraa mudannoo guddaan qaba. Kana dura daddaraaroo irratti dorgomuu dhufeet asirratti haasa'uun barbaada hin ta'eef miidiyaa gubbaatti illee haasa'eera. Sirba kamiseetiin kan inni dorgome siif milkoofne jechuun xiqqoo goomsi kee ammaaf hin taane jedheen. Waltajjii gubbaa shimala qabatee gadi kaate gadi kufe jechuudha. Mucaan kun har'a baqannaan dheena dha'uu dhufee ani kana yaade dhufeetu inni immoo harritti as gubbaa naa suuqee deemee jechuudha. Carraa kanaan galatoomii siin jedha. Har'aaf immoo yaada si kennu kun taalatti kana dorgommii biraati. Kan duraan irraa fooyyee qabda akka kooti kana dursa beekurraa jechuudha. Fooyyee guddaadha kanatti qabdu. Jalqaba cimina keerraa yoon ka'u waltajjii gubbaatti seequun ati gootu kan kolfii kan kee anaanatti toleera akka kooti jechuudha. Yaadni ani sii kennu humna irratti paaworii irratti sirriitti hojjechuu qabda. Irraan kaafee garuu yaada gaarii siif qaba.